raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii independent oromiyaa.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Sagantaan tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa dilbata eebila bultii 19 bara 2020 ammaan tana eegaleetii jira. Nagaas indaganne hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamoo nagaan keenya hafulaadhuma jiraattanii irraa sagantaa keenya hordofaa jirtan cufatti isin haa ga'u ashamaa. Sagantaa keenya isiniif dhiyeessuun kan isaan faana turanitii dhugaa isaatii muummeeffannaan kurfii keenya guyyaa har'aas tarkaanfiilee ammeenyaa kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti loltootaa fi poolisoota mootummaa kunuunfataa Impaayera Itiyoophiyaan Oromoota Walloo irratti raawwataa jiru odeeffatuuf gara godina Walloo hona harxummaa Fusseetti bilbilee odeeffannoo Oromticha tokkorraa argannee fi sochii fi ijaarsa qeerroo bilisummaa Oromoo shira shirtootaan diigame ijaaruuf adeemsa miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoo kibba Oromiyaa itti jiran qoratuuf gara konyaa Gujii Lixaatti bilbilee marii qeerroo bilisummaa Oromoo tokko waliin taasifnetti dabalataan maqaa garaagaraa moggaafatuudhaan uummata Oromoo saamaa ka jiranii fi qabsaa'otas maqaa hadheessaa ka jiran saaxiluuf gara lixa Oromiyaa Maccaa magaalaa Naqamteetti bilbiluun odeeffannoo guutuu Oromticha Maccaa tokkorraa arganne sagantaa keenya guyyaa har'aatiin kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Turtiin keessan aga xumuraatti nu faana haa ta'uuf isan hawwataa jalqaba irratti maqaa gumaa guddaa fi abbaa torbee moggaafatuudhaan kanneen Oromoo saamaa jiran eenyu ka jedhuuf gara magaalaa Naqamteetti bilbilee odeeffannoo guutuu arganne isin dhageessisuun sagantaa keenya aanfannaa itti dhiyaadha. Maqaa abbaa torbee fi gumaa guddaan ijaaramaniitu akka nama tarkaanfii magaalaa keessaa fudhatu yookaan waraana bilisummaa Oromoo hooboo gargaaruutti uummata saamaa jiru ni doorsisus jedhama. Magaalaa Gimbiitti immoo kaleessa tokko qabameeras ka jedhamutu jira. Mee maal quba qabda Oromticha lixaa Oromiyaa magaalaa Naqamteedhaa dhimma kana? Ayyee galatoo jaalatti yeroo ammaa burjaaja'insa hamaatu dhalatee jira. Burjaaja'insi kun egaa kan dhalate sababuma akkaawuntii maxxansaa kanadha. Maqaa gumaa guddaatiin akkaawuntii 100tu banamee jira. Sooshaal miidiyaarraa hawaasi ilaaluu danda'a. Egaa inni kun uummati akka hordofuuf baay'ee rakkiseera jechuudha. Fuulbarruu isa kamiin akka hawaasni hordofu maxxansi garee tarkaanfii eessarraan akka inni maxxanfamu dhugumaa hawaasa akka beeku baay'ee rakkateera jechuudha. Sababni isaa akkaawuntii kanatti yeroo jalqabaa kan gargaaramaa ture qaamuma qabsooti. Akkaawuntii kana yeroo isin jedhu feesbuukii gumaa guddaa kanaan jechuudha. Akkaawuntiin sirriin sun cufameera. Sun cufamuu isaas ifatti labsameera uummataaf. Erga sanarraa qabee akkaawuntii kanaan mootummaan feesbuukii banee karaa tika mootummaa sabboontota hordofsiisaa jira jechuudha. Jala bu'anii waan qabsaa'onni maxxansan koppeestii gochuudhaan hawaasa burjaajessaa oolu. Sana qofaa osoo hin taane wantoota babbadootu karaa fuulbarruu kana adeemaa jira jechuudha. Isa kana tokko lamaan si tuquu fi namni dirqamaa jechuudha. Maal godhu karaa akkaawuntii kanaa? Tokkoffaa hawaasii akkaawuntii garee tarkaanfiiti. Akkaawuntii qaama qabsooti jedhee waan beekuu fi qabsaa'onni illee karaa teessoo iccitii kennuudhaani uummatillee dhuguma see hordofuudhaani rakkoo hamaa keessa seenee jira jechuudha.
namooti baay'een akkaawuntii kana wajjin quunnamtii godhuurraan kan ka'e hedduutu ajjeefamee hedduutu ammallee mana hidhaa jira jechuudha. Kana yeroo adda addaatti sooshaal miidiyaa irratti illee labsameera akkaawuntii diinaa ta'uunsaa. Kana qofaa osoo hin taane karaa akkaawuntii kanaallee uummati saamamaa jira jechuudha. Hawaasi deeggarsa karaa kanaan gaafatamu akka waan waraana bilisummaa Oromoo fi deeggarsa godhaa jirutti karaa keessa namoota quunnamuudhaan hawaasi illee akka deeggaru gaafatu isa kana qabatamaadhaan hawaasi miidiyaa sanarratti waan adeemaa jiru ilaaluu danda'a. Ragaan illee jira. Eenyuma kana akkaawuntiin jedhamu tokko kan fooloowersii 78 qabu qarshii 100,000 deeggarsi akka godhameefillee beeksisaatti. Isa kana gadi fageenyaan uummataa fi ibsuun barbaada. Qaamni waraana bilisummaa Oromoofis ta'u qabsoo Oromoodhaa fi deeggarsa godhu kallattii ittiin godhu beekuutu irratti gama feesbuukiitiin deeggarsi godhamu tokkollee hin jiru. Haalli ittiin deeggarsi godhamu karaa caasaati. Namni deeggarsa gochuu barbaadullee waraana bilisummaa Oromoos hooggantoottas dabbaalota jiranis quunnamee deeggarsa godhuu ni danda'a. Hawaasni gara hubannoo bilisarraa tajaajilsa hamaa keessatti kufee jira. Akkaawuntiin kun namoota hedduu doorsisaa oola. Namoota baay'eetti sodaachifamaa oola. Nama nagaa diina jedhee maxxansaa, diina filatee maxxansaa. Egaa ala kanatu jira jechuudha. Isa kana uummati bilcheessee akka hubatu barbaadaa jechuudha. Akkaawuntiin kun guutummaatti diinummaa hamaa qabaa jechuudha. Waa'ee magaalaa Gimbii keessatti namni qabamuu naaf kaasteetta. Egaa haalli adeemaa jiru baay'ee ulfaataadha. Magaalaa Gimbii qofaa osoo hin taane godinota Oromiyaa guutuu keessatti maqaa waraana bilisummaa Oromootiin, maqaa abbaa torbeetiin, maqaa miseensummaa abaa'ootiin bifoota garaagaraa maqaa itti maxxansuutiin namoota kitilatu mana hidhaa jira jechuudha. Isa kana hawaasni Oromoon beekaa haadhaaf ilma mana turratti gubamaara. Inni kun wanta magaalaa Gimbii keessatti miti jechuudha. Ispeeshaalii Oromiyaa magaalaa Finfinnee godina addaa Buraayyuu keessatti bal'inaan adeemsifamaa jira. Inni kun Oromoo ta'uuf qofaa ammoo Oromoo Wallaggaa ta'uun haalli itti diinummaa hamaa fidaa jirutu jira jechuudha. Maalaaf si kaasee magaalaa Gimbii qofa irratti wanta adeemaa jiru miti. Guutuu Oromiyaatti waan adeemaa jirudha. Mootummaan nama barbaade maqaa kanatti maxxansuutiin qabaa jira. Abbaa barbaadanidhaa jiru. Wabiin tokkollee hin jiru jechuudha. Isa kana akkasitti akka hubatuun barbaada. Horrii bulee Oromtichaa Maccaadhaa erga waa'ee magaalaa Buraayyuu kaasuun hin hafne magaalaa Buraayyuu keessatti guyyaadhuma lamaan kana obboleeyyan lamaan dubraaf dhiira hidhuu fi ishii durbaadhaa achi buutee ishee dhabamsiisuutti himamaa jira guyyaa kaleessaa. Dhimma kana quba qabdaa? Maaliif immoo Oromoota lixa Oromiyaa irratti xiyyeeffatamee ajjeefamu hidhamu achi buuteen isaanii dhabama? Giddugaleessa Oromiyaa kanarratti mee gabaabsi yaada kennuu qoodi? Haalli adeemaa jiru baay'ee rakkisaadha. Wanna qabatamaan taaneen namoonni dararama guddaa keessa jiru. Kaleessumallee mucaa dhiiraa Henook Abarraa Tolasaa jedhama. Obboleettii isaa maqaa ishee dagadheera. Ijoolleen kun abbaan isaanii dheenyuma kanadha kan lubbuun isaa darbee gahee hojii isaanii yaadachuu baadhus obbo Abarraa Tolasaatu isaanii nan beekaa. Isaan kun umurii isaanii guutuu mana keessatti dabarsaa turan jechuun ni danda'ama. Rakkoo ulfaataa keessa turanii egaa manuma hidhaa keessatti argamanii dhamni guddaan irra ga'e mana hidhaa keessa qabaanii hospitaala seenanii lubbuun isaanii dheenyuma kana darbee ijoolleen kun egaa dheenyuma gaddarraa ka'an jechuudha. Gadda abbaa isaanii ultumurree ammoo jiraatota magaalaa Dambidolloo turanii maatiin kun rakkoo achitti adeemaa jiru dhiyeessuudhaan gara magaalaa Buraayyuuttidha kan isaan maatiiwwan galanii jiranii. Ijoolleen kun tokko eebbifameera. Isheen tokko rakkoo dhiibbaa irratti adeemaa jirurraa kan ka'e barnoota addaan kuttee egaa ijoolleen kun eebbifamuudhaan ammayyuu achi buutee isaanii hin beekamne. Haalli hamaan adeemaa jiru qaamni shakkame seeraan gaafatamuu ni danda'a. Haalli itti gaafatamuus hin jiraata. Garuu haalli itti mootummaan gaafachaa jiru bifa diktaatariitiinidha. Namni achi buutee isaa dhabamaa jira. Qabamee isaa 24 osoo hin taane waggaa 24 hidhamaa jira. Kun gocha diinummaadha. Eenyummaa Oromoo balleessuuf namoota Oromoof dubbatu jedhanii yaadanii achi buutee isaanii dhabamsiisaa jiru. Haala kanatu mul'ataa jechuudha magaalaa Buraayyuu keessatti. Kana malee illee yaadadha barataa Wallaggaa Yuunivarsiitii Daawit Dhugumaa Mucaa jedhamullee boqonnaaf gara maatiitti galee ammallee achi buuteen isaa hin beekamne. Maatiin barbaacha doonjaa jiru. Du'eeraaf jiraansaa hin beekamu. Ijoolleen kaleessaallee kanumadha jechuudha.
namoota kumaatamatu bifa kanaan achi buteen isaanii dhabama ta'ee jira jechuudha. Kan reefuu eegale miti yeroo nadhiin gammadaa ajjeefame irraa ka'eefi wanni kun achi buteen namaa kan dhabamuu eegalee arrallee jabaatee itti fufeera. Arrallee dachaadhaan baay'atee itti fufeera jechuudha. Kan adda godhu kaleessa nama 2-3tu dhabamaa ture. Arra nama 10,000 dhabaa jirra jechuudha. Egaa haala kanatu adeemaa jira jaalatiyya. Hayyee horii buli anis yaada dhaamsa kees kallattumaan uummata Oromoo bal'aan siifan ga'a ulfaadhu. Hayyee galatoomee jaalatiyya dhaamsa koodhuma irratti waa jecha lamaan dubbachuu barbaada. Dhimma akkaawuntii gumaa guddaatiin wal qabatee qaamni akkaawuntii sana fayyadamaa jiru kallattii maanii Piraayim Ministeerii wajjin nama quunnamtii qabu ta'uusaa fi isa faana kan hojjechaa jiru ta'uusaa uummata Oromoof dhaamuu barbaada. Egaa iyyaa turre kallattii garaagaraatiin ammas Oromoon didee yoo akkaawuntii kana kan hordofu keessaan iccitii kan kennuuf yoo ta'e jireen isa mudatu beekamaadha. Isa kanaaf Oromoon jabaatee irraa of tiksuu qaba. Gara fuulduraatti kallattii dubbiimaa waraana bilisummaa Oromootiin isaa ta'uu kallattii biraatiin waan uummati hordofuu qabu kan beeksisuu ta'a jechuudha. Dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamoo qaamni sooshaal miidiyaa yookaan feesbuukii irratti maqaa gumaa guddaaf abbaa torbee jedhu moggaafatee saamicha geggeessaa jiru qaama diinaa takkaa'uu ijaarsa mootummaa Koloneel Abiyyi ta'uu kan magaalaa Naqamteetti bilbilee odeeffanneef Oromoonis qaamota akkasii irraa akka of ittisuuf dhaamsa Oromticha magaalaa Naqamteerraa argannedha. Kanatti aansuudhaan ammoo gochaalee ammeenyaa kaaba Oromiyaa godina Walloo honaa harxummaa Furseef naannoo san keessatti raawwatamaa jiru qoratuuf gara honaa harxummaa Furseetti bilbiluun odeeffannoo Oromticha Walloo irraa arganne isin dhageessifna. Ammas turtiin keessa naga xumuraatti nu faanaa ta'uun afeerraa keenya. Oromticha Walloodhaa afeerraa raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa simattee sarara bilbila keenya irratti nu argamuu keef guddoon si galatoomfadha. Gara marii keenyaatti immoo yeroo seennu torbeedhuma darbe kana keessa lola hamaadha kan Oromoota Walloo irratti milishoota naannoo Amaaraa fi Affaariin banamee ture. Raayyaan ittisa biyyaa baanan kaan ammoo akka nama addaan dhowwuu gidduu seenti haa ta'uti akka odeeffamutti Oromoota Walloo kan haadhaa ture raayyaa ittisa biyyaati jedhama warra sanii waliin. Mee lolli sun attam ture dhimma raayyaa ittisa biyyaa irrattis mee waan qabatamaatti beektu nuu qoodi. Afeerraa keessaniif isinillee galata guddaa qabdanii yeroo hundaa waa'ee Oromoo irratti karaa hundaan Oromoo bira dhaabbatuu keessaniif baay'ee isin galateeffadha. Kanatti waa'ee Walloodhaa waan har'a qofaatii miti wooma dur itti jiran hafarteen akkasuma jiranii yeroo hundaa karaa lamaanii kan lolani. Yeroo gara tokko qabbanaa'e gara tokko kaasanii kan immoo kan godhaa jiru warruma mootummaa yeroo ammaa biyya kana bulchaa jiru isaanuma kan waan kana dalagaa jiranii akkuma beektan barana ji'a 5 duratti karaa Amaaraatiin gartee uummata Oromoo lolaa turanii har'a immoo karaa Affaariitiin Oromoo walitti kan buuse mootummaadha. Harka mootummaati gartee mootummaatu waan kana keessaa harka qabaa. Yengadda guyyaan 5 duratti waan tahames waan godhames wanni suni waan agartee uummata keenya gartee garaa gubu uummati yeroo ammaatti dhukkuba adda addaatiin akka manaa hin bahamne jedhameeti mana ofiidhaa taa'u jira namni waan nyaatuu hin qabu. Garuu mootummaan Itoophiyaadhaa mootummaan Abiyyi Ahmad saba Amaaraadhaa fuudhee karaa hundaan itti hidhachiisee uummata keenya ficcisiisaa jira. Ammas dur sodaa Oromoodhaa uummati Affaariidhaa Oromoo loltee hin beektu garuu har'a namni uummata kana duratti kaasee mootummaa Itoophiyaati. Yengadda dawwee harawa gadda Oromoo keessa dhufaniiti ofii isaaniiti uummata taa'ee jirutti lola fudhanii nama 6 nurraa wareegame nama 9 kan madaa'e kana godhanii mootummaan callisee ijaallaalu turaate guyyaan 2. Kaniin booda uummati keenya walitti hirmatee Affaarii ofirraa agartee arihee biyya ishiitti gashi. Mootummaan maal godhee federaala ergeeti uummata keenya oli dachaasee ganda isaarraa agartee hidhataa Affaariidhaa fuudhee ganda Oromoo keessa kaa'ee jira hanga ammaatti. Waa'ee uummata Walloodhaa miidhama uummata Walloodhaa namni dubbataa jiru tokko hin jiru. Rakkoo baay'ee irraa hanga ammaatti amma kanaa'u yeroo ammaa kanatti mootummaan waraana isaadhaa lafa Oromoo irra kaa'ee uummata keenya akka hin bobbaane akka hin dalaganne godhaa jiranii miidhaa guddaa keessa jirraatti jira. Hayyee horii bulii Oromticha Walloo egaati dubbiin raayyaan ittisa Koloneel Abiyyi gidduu seenuu osoo hin ta'in Oromoodhuma miidhuudhaaf warra sana waliin ta'ee lolatti ture har'as immoo Oromoo Walloodhaa dhiibeetu
warra Affaar lafa Oromoo Walloo irraa qubachiisee jira ka jedhamu dhugaa ta'uu isaati. Haa ta'uti yeroo garaagaraatti yeroo lolli Oromoota Walloo irratti gama Affaariinis gama warra Amaaraanis geggeeffamu kan miidhamaa ture kan hidhamaa ture Oromootuma Wallooti. Waggaa tokko as ammoo Oromoonni Walloodhaa hayyoonni Walloodhaa bulchitooti Walloodhaa kan waa'ee saba isaanii quuqamanii fi dubbatanii hidhamaa turan qeerroo fi qarreen Walloos akkasuma warri sun attam ta'an mana hidhaati ba'ammoo ammayyuu mana hidhaa jiru yoo mana hidhaa jiraatan agam tokko ta'u eessatti immoo hidhamanii jiru sakanoo quba qabdalaa ta'a. Ayyee galatoome warri abbaan qoodaa akkuma beeknu yeroo ammaatti warra garaa qabsaa'u turaate gaafuma wayyaaneedha. Warra garaa qabsaa'u turaate warra saba ofiitii qabsaa'u turaate waa lamaan deemaa turaate yeruma garaa qabsaa'u turaatetu ammas aangoo gubbaa jira. Gaafa lola Amaaraadha ummati kee ofirraa lolee jennaan fuudhanii namoota baay'ee hidhan. Namoota san keessaa namni muraasi hanga ammaa mana hidhaa keessa jiran. Kan meeshaan irraa hiikkatu nama keenya Oromoo irraa hiikan. Kan hidhamu Oromoo. Kan du'aa jiru Oromoo. Karaa hundaan kan miidhamaa jirru nooma jechuu yeroo ammaatti. Kana waan ta'eef warri hanga ammaa hidhamanii jiran hin jiran. Garuu namni isaanii dubbataa jiru namni tokko hin jiru. Bara 2019 sabboonaan Oromoodhaa beekamaan kan agartee kaaseetii afaan Oromoodhaa kan babal'isu turaate biyya Walloo keessatti Kamisee magaalaa keessatti Alii Daraartuu kan jedhan maqaa aba'ootiin fuudhanii kunoo hanga ammaatti mana hidhaa jirachuu qilixxoo dhukkubsatee mana yaalaatti deebi'aa turaate hanga ammaa. Garuu namni kun maaliif qabamee sabboonummaa qofaaf waa tokko dalageeti. Kana waan ta'eefu nama kana biras akka uummati Oromoodhaa bira dhaabbatu asumaan dhaamsa kiyya dabarsuun barbaada. Agartee abbaa qeerroo jedhamee kan filatamee aanaa hartummaa fursee kan turaate Sheekh Hasan Haajii jedhama. Maaliif qeerroo agartee gargaarta maaliif qeerroo wajjin deemtee waa'ee Oromoodhaa dubbatta waa'ee bilchiginnaadhaa hin dubbattu jedhaniini ani hin dubbadhu ani Oromoon na filate malee bilchiginnaan na filanne jedhee didee mormee jennaan akka nama shiftaa qabuutti mana isaa marsanii waraanaan dhaqanii agartee uleedhaan tumanii jaarsa kabajamaa mana isaatii fuudhanii mana hidhaatti gartee darbatanii amma kun reefu dhiyengatta mana hidhaatii nuu bahe. Kana qofaa mii nama baay'ee mana hidhaa keessa jira. Ummati Oromoodhaa warra mana hidhaa keessa jiru kana akka bira dhaabbatanii sagalee ta'anii akka ummati sun mana hidhaatii nuu bahu barbaannaa. Malee warri inni aangoo qabee jiru warra garaaf qabsaa'u ture malee warra sabaaf qabsaa'aa turee miti. Isaanirraa abdii waan qabnus hin qabnu waan nu godhaa jiranis hin qaban. Diina nurra bobbaasanii nu ficcisiisaa jiran malee. Meegaa gara qabxii sattaanutti immoo seenuu fi yeroo dhibeen koronaa vaayirasii jedhamu addunyaadhuma guutuu shororkeessaa jiru impaayera Itoophiyaa keessatti immoo magaalota danuu keessatti argamee jiru magaalota Oromiyaa 3-4 keessattis argamee namni danuun ittiin qabamee fi gariinis immoo du'aa jirutti kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti immoo warri bilchiginnaa jedhan kun uummata walitti qabanii walgahii teessisaa jiru. Akkuma duriis gandarra deemanii qeerroof qarree maanguddoota Oromoo Walloo hidhaa jiru odeeffannoon jedhus jira. Meesa kanarraallee waan qabatamaa quba qabdu nuu qoodi. Ayyee galatoome Itoophiyaa keessatti yeroo ammaadhaa dhukkuba koreeraatiin nama 2 du'e garuu rasaasa mootummaatiin. Sabni Oromoo guyyuutti nama meeqa du'aa jira yoo jennee ilaalle guyyuutti namni 30-40 du'aa jira nurra. Akka Oromoo Wallootti maaliif ilaalla? Akka Oromoo hundaatti ilaaluu qabna. Nuyi dhukkubi karooraadhaa. Abiyyi Ahmad mootummaa biyya bulchaa jiru kan dhukkubi karooraadha. Nuyi rasaasaan nu mujjirra malee dhukkuba koreeraatiin yeroo ammaa kanatti yeroo addunyaan warri gartee qabeenya qabu warri gartee humna qabu mana ofii hulaa cufatee taa'utti isaan durumaa kaayoo isaanii uummata keenya fixuudha walgahii jedhanii hulaarra yaa'anii warri walgahii hin baane adabamuuf deemtan jedhanii dhukkuba koreeraa kanaaf gartee birri walitti buusaa jedhanii uummata waan nyaatu dhabee beelaan dhumaa jiru. Dhugaa kan jimaa isaanii maaliif hin gabayaa buuftanii ibiddaan gubaa. Yoo immoo isaan mana ta'an immoo kottaa walgahii baha kottaa mallaqa fidaa jedhanii uummata keenya gidirsaa jiran. Nuyi dhukkuba koreeraati meeshee dhukkuba nu qabee jiru dhukkuba bilchiginnaatu uummata keenya fixaa jira. Bilchiginnaadha koreeraan addunyaa balleessuuf deemu uummata keenya kan balleessuuf deemu kan daguuguuf deemu mootummaa Itoophiyaati. Dhukkubi koreeraa guddaan mootummaa Itoophiyaati. Kanaafuu amma Abiyyi Ahmad jirutti hin fayyinu jechuun barbaada. Ayyee horii buligaa dhibdee Oromoof Oromiyaa harkaa qabu kana keessaa ba'uudhaaf yookaan furmaatatti godhuudhaaf fala waan jettu yookaan dhaamsa waliigalaa uummata Oromoo bal'aaf yoo qabaatte ireesii kenneeraa. Ayyee galatoome dhaamsan qaba dhaamsa Oromoo maraaf. Oromoo maraaf wanni dhaamuu barbaadu inni guddaan Oromoon bilisoomni jedhee gaafa agartee weeddisee caffaru shirri meeshaa hidhataa ture. Oromoo irraa immoo meeshaa hiikkataa ture. Oromoon hundi inni beekaanis inni wallaalaanis bilisoomni jee sirbaa ture. Gaafsan diinni karaa hundaan nurratti hidhate karaa hundaan
nurratti hidhatanii ummata keenya balleessuudhaaf warra gartee karoora qabutu jira. Kanaaf Oromoon sirbuu dhiisanii abbaan qabsoodhaa kan gaafsan agartee ummata keenya lakki hin bilisoomne jedhee garaasaa hidhatee bosona seene jaalamarroo hin jira. Isa faana hiriirree qabsoo keenya finiinsuu qabna. Qabsoon keenya itti fufuu qabaa. Hin bilisoomne ummati uf quba qabaadha. Of hin dagatinaa of dagannee jirra hanga ammaatu of daganneeti diinni ilkee qaratee karaa hundaan ummata Oromoo fixaa jira. Kana jalaa kan nu baasu tokkummaadha. Karaa marrooti jaalmarroo faana hiriiruu qabnaa. Waan dandeenyu qabeenyaanis ta'u beekumsaanis ta'u karaa hundaan isa faana hiriirree Oromoo bilisoomsuun dirqama nurratti haa ta'u jedhuu barbaada. Kan ammas hin dhageessifne kun haala Oromoonni Walloo keessa jiran qoratuuf gara konyaa Walloo hona harxummaa Afuusetti bilbilee kan odeeffannedha. Akka waliigalaatti gochaaleen ammeenyaa ganna 500 dura Oromoota Walloo irratti eegale ammas kan itti fufee jiru ta'uu isaati kan Oromtichi Walloo kun dubbate. Kanatti aansuudhaan ammoo sochii fi ijaarsa qeerroo bilisummaa Oromoo shirtootaan diigame deebisanii ijaaruuf miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoodhaa harca'anii afaan maalitti jiru ka jedhu qoratuuf gara konyaa Gujii Lixaa hona Bulee Horaatti bilbiluun marii miseensa qeerroo bilisummaa Oromoo tokko waliin taasifne isiniif dhiyeessinaa. Innis muuziqaa ce'umsaa kana booda dubbisaa aanfataa itti dhiyaadha. Qeerroo kibba Oromiyaa konyaa Gujiidhaa. Dhiyeenya kana qeerroolee Oromoo kutaalee Oromiyaa hundattiyyuu bilbilee ijaarsaaf sochii qeerroo bilisummaa Oromoo dogoggora tureef har'a qeerroo maal keessa akka jiru boroo maal yaada akka jiru irratti mariisifne yaada isaanii uummata Oromoo dhageessisaa jirra. Mee qeerroon kibba Oromiyaadha dogoggora kaleessaa attamitti ilaala har'oo attamittiin jirtu qeerroo guutuu Oromiyaanoo agam quba ol qabdu fuulduraafuu qophii attamii qabdu ka jedhu irratti yaada kee fudhadhee qeerroo guutuu Oromiyaa akkasumas hawaasa Oromoo bal'aa dhageessisuuf sii bilbilanii xiiqii dhugaasaati raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa irraan siin dubbadha. Ayyeen gaariidha. Miidhamsi kanaan dura turellee baay'eedha. Haasaames kan dhumu miti. Mootummaan garboonfataan kun lafee qarree fi qeerroo keenyaa akkasumas barattoota keenyaa baay'ee caccabsanii miidhanii kaan lubbuudhaan dhabamsiisaa kan turan baay'eedha. Kanumaan kan wal qabatu haalli amma nuti keessa jiru kun haala ulfaataadha. Saba keenya miidhanii dararanii akkasuma akka beekamullee kallattiidhaan Oromiyaa lixa Wallaggaa fi akkasuma Gujii irratti komaandii poostiin yeroo dheeraadhaaf akka ture ni yaadatama. Kanumaan kan wal qabatullee lubbuu namoota baay'ee akka darbillee ni beekama. Jaarrota darban yookaas mootummoota darban irraa mootummaan ammaa kun mootummaa kallattiidhaan barattoota keenyaa fi uummata keenya kan miidhe keessaa saangafaa fi isa olaanaadha. Durri lubbuun namaa tokko lamaatiin baati. Amma garuu guyyaatti 100 lakkaa'ama. Amma isaan mirga keenyaa kaabaaf kibbarratti yoo hordofne lubbuu Oromoo hedduutu jalaadhumaa jira. Qarree fi qeerroon keenya jalaadhumaa jiru. Abbaaf haati nu guddisan illee galmalee reebamanii galmalee cabanii haalli tokkisaanii yookaas haalli kan nama jibbisiisu irratti geessifamaa jira jechaadha. Haa ta'u malee qarree fi qeerroo Gujiirraa jaalleewwan qabsaa'ota keenyaa bosona jiraniitiin waliigallee qabsoo kana galmaan gahuudhaa fi murtii irra geenye itti seenneetu jira jechaadha. Ayyee ulfaadhugaa qeerroo Oromoodhaa akka qeerroo guutuu Oromiyaatti hagam quba ol qabdu qophii attamiis immoo qabdu qabsoo amma gufatee fi lajab jedhee jiru kana finiinsuu irratti maal hojjechaa jirtu akka qeerroo guutuu Oromiyaatti? Nuti akka qeerroo guutuu Oromiyaatti kibbaaf kaabarra lixaa fi baarra kan jiran hundumaatti illee yoo qaama wal arguudhaan illee karaa adda garaatiin illee akkasuma qaamota nama muraasaan wal jala jijjiiruu yookaas wal jala dabarsuudhaan illee yaadallee fuudhannee waliin gahaa jirra. Akkasuma wal hordofnee dhiiga dhangala'ee lafee cabeen ilaallataa oboo keenya bukkee dhaabbannee oboo keenya deeggaraa haala kamiin illee qabsoo finiinsaa kanallee galmaan keenya warroota taayitaa barbaachaa fi haalota adda garaatiin of beeksisuudhaa fi qabsoo keenya dura dhaabbataa kan jiranii kanneen akka Baqqalee Garbaa, Jawaar akkasuma Dr. Mararaa Guddinaallee hin jiraatu. Kan maqaan isaanii hin dhaabne illee baay'eedha. Sirriittan kun hundumtuu qabsoo keenya dura akka isaan maqan illee hin barbaannaa jechaadha. Egaa qarree fi
qeerroon Oromiyaa akkasuma waraanni bilisummaa keenyaa jinillee nus sodaa tokko malee itti seenuudhaaf qophii xumurree jirraa jechaadha. Ayyee horii buligaa dhumarratti dhaamsa galaa gabaabaa yoo qabaatte dhaammattee marii keenya kanarraa xumurree fuulduras immoo sitti deebi'eensi odeeffadhe egaa akkuma amma gochaa jirru dhaamsa kees yaada kees qeerroo guutuu Oromiyaa waliin geenya. Ayyeen dhaamsa ni qabu qarree fi qeerroon guutuu Oromiyaa iddoo garaagaraarra kan jiran hundi isaanii waltaanee jaalliwwan keenya woboo bukkee dhaabbannee qabsoo keenya kanallee galmaan akka geenyu kan jedhu dhaamsa guutuun qabaaf. Gaaruma gaa hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamu akkuma sagantaalee keenya darban kanneen asaanan keessatti ijaarsaa fi sochii qeerroo bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaadhaa odeeffannee isiniif dhiyeessaa turre har'a ammoo gara konyaa Gujii Lixaatti bilbiluun ijaarsaaf sochii qeerroo bilisummaa Oromoo konyaa Gujii Lixaa Ona Bulee Oraa akkasumas hariiroo isaan qeerroo bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaa waliin qaban odeeffannee kan isiniif dhiyeessinedha. Sagantaa keenya guyyaa har'aatiin ammoo akka waliigalaatti ergamtoota diinaadhaa maqaalee garaagaraa sooshaal miidiyaa takkaa'u feesbuukii irratti immoo gaafatuudhaan Oromoota saamaa jiran diinaa fi saaxilanii mana hidhaatti gidirsaa jiran kan magaalaa Naqamteetti bilbilee odeeffannee fi haala Oromoonni Walloo keessa jiran qoratuuf gara hona harxummaa Furseetti bilbilee odeeffannoo guutuu Oromticha Walloo irraa argannetti dabalataan ijaarsaaf sochii qeerroo bilisummaa Oromoo qoratuuf gara konyaa Gujii Lixaa Ona Bulee Oraatti bilbilee kan odeeffanne isin dhageessisaa armaan baaneerra. Isin dhaggeeffattoonni keenyas turtii qaataa ilaa ammaatti nu faana qabaattaniif horaa bulaa jechaa gochaalee ammeenyaa Oromoof Oromiyaa irratti raawwataa jiru kana jalaa ba'uudhaaf ammoo waraana keenya waraana bilisummaa Oromoo wooboo cina hiriiruudhaan furmaata waaraa Oromoof Oromiyaaf argamsiisuu fi tokkummaa Oromummaaf kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromoo kaganamaa kajaallanii fi gootonni Oromoo qaqqaaliin aarsaa lubbuu fi qaamaadhaa itti baasaniif itti baasaa jiran kan walabummaa Oromiyaa dhugoomsuu bilisummaa Oromoo mirkaneessuuf mootummaa birmaduu Oromoof Oromiyaadhaa gadi dhaabuutti fuuleffannee falmaa keenya aafiniinsinu jechaa sagantaa keenya guyyaa har'aa armarratti kan obbaafnu anna xiiqii dhugaasaaf gulaalaa suur sagalee mo'aa buubaatii humaan nama borii nu tolchinna.